nageenya Oromiyaa keessaa baasii Oromiyaa humna keenyaa hojjetee jechuun labsii yeroo muddamaa yeroo sana labsaniin hangaarraatti labsiin yeroo muddamaa paarlaamaatti dhiyaatee ka'us qe'ee Oromoo irraa garuu ka'uu dadhabuun bulchiinsa waraanaa jalatti dararaan ammaatee jira. Lolli Oromiyaa keessatti waggoottan 5 kana qe'ee Oromoo keessatti geggeeffamaa jiru lola akka addunyaatti ulfaataa ta'uusaa qorannooleen adda addaa agarsiisaa kan jiranidha. Fiingeen lolaa bultii bultiin Oromiyaa keessatti afuufamuu lubbuu lammiilee hedduu galaafatee qabeenya danuu barbadeesse akkasumas namoota kuma dhibbootaan lakkaa'aman godaansise. Arras lolli kun gaaffii siyaasaan furuu fedhii dhabuu murna bilisiginnaa Abiy Ahmed irraan kan ka'e itti fufuun bakka lolame maratti afaan qawwee hawaasa nagaatti deebisuu filannoo taasifatee jira. Lola Oromiyaa keessatti geggeessaa jiruun cinaatti waggoottan lamaan darban Tigraay, Benishaangul, baatii tokkoon dura Gambeelaa uummattoota kibbaa kanneen akka Sidaamaa, Walaayittaa, Koonsoo fi Guraagee akkasumas yeroo ammaa warreen waliif michuu turan du'a malee gargariin baanuu waliin jiran Amaaratti rasaasatti roobsaa jira. Duula geggeessuun cinaatti naannolee aleellaaf adda baafatan irratti labsii yeroo muddamaa State of Emergency kan labsan yeroo ta'u yeroo ammaa Impaayera Itoophiyaa lola akka nyaata guyyaa guyyaa fi oksijiiniitti akkasumas gulukoosiitti itti fayyadamaa akka jirtu tilmaamuun nama hin dhibu. Kufaatii EPRDF dura osoo Abiy aangootti hin dhufin labsiin yeroo muddamaa 3 kan bara 2005 jeequmsa yeroo filannoo 2016 fi 2018 turtii waggoota 27 keessatti kan labsame yoo ta'u bara Abiy Ahmed garuu waggoottan 5 kanaa labsii yeroo muddamaa jalatti impaayerittiin bulaa jirti. Paarlaamaa gaaffii gaafataan injirree gaafattus hidhamtu keessatti yaanni mana maree ministeerotaan murtaa'e kamuu dhiyaatee mirkanaa'u malee gama hawaasaa goranii mormuu fi kuffisuun hin jiru. Miseensonni paarlaamaa Abiy Ahmed murtii saboota irratti darbuu dabaree ta'anii harka rukuchuun mirkaneessuu qofa. Tigraay irratti yeroo seerri duguuggaa sanyii tumamuu Oromiyaa yeroo dhiigsuuf yaada dhiyeessan caamsaa 6 bara 2021 labsii shororkeessummaa TPLF fi WBO irratti yeroo dabarsan miseensonni paarlaamaa Oromoos ta'ee Amaaraa akkasumas saboota biroo morman hin jiran. Oolee osoo hin bulin Amaara waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF balleessuuf murna bilisiginnaa waliin harka wal keessa naqatanii hojjechaa turan dabareen yeroo ga'u namoonni isaanii saba bakka buune jedhan tokko mormanis kaleessa kan saboota biroo irratti deeggarsa malee mormii waan hin dhageessifneef taajabbii dabalachuu malee bu'aa hin argamsiisne. Ta'us miseensota paarlaamaa saboota biroo ta'aniif yoo hubataniif saba bakka buune jedhaniif dubbachuun maal akka ta'e agarsiisaniiru. Murni bilisiginnaa Abiy Ahmediin hoogganamu lolaa fi labsii yeroo muddamaa seera qabeessa gochuuf sadarkaa labsiitti baasuu maqaa koreetti haa ijaaru malee maqaa olaantummaa seeraa kabachiisnaan waraanni Abiy Ahmed socho'u bakka cufatti ajjeechaa, gudeeddii, saamichaa, hidhaa fi qeerraa buqqaasuu tooftaa waraanaa taasifatee hojjeta. Ajjeechaa lixa Oromiyaa keessatti abbaa fi haadha, daa'imman, obboleeyyan, lixa Shaggar keessatti miidhaqany, Cobii, Jalduu, Gindabarat, Abuunaa, Kaaba Shaggar, Yaayyaa Gullallee, warra Jaarsoo, Garba Gurraachaa, Baa Shaggar, Boosat, Faantaallee, Arsii Baa, Martii, Zuwaay Dugdaa, Muneessaa, Gujii Baa, Gujii Lixaa, Arargee, Boorana, Jimmaa, Iluu, Walloo fi Finfinnee keessatti ajjeechaan artistii fi taayippistii, qonnaan bulaa fi daldalaa, barataa fi barsiisaa, beekaa fi wallaalaa, daa'imaa fi maanguddoo, abbaa digirii fi maastersii, baadiyyaa fi magaalaa osoo hin jenne guyyaatti qe'ee Oromoo keessatti dhiiga dhangalaasuun haadha Oromoo boosisaa oola. Yeroo ammaa gibira kaffaluu diddan jechuun kaabineen jilbeenfachiisee nama reebuu, lafa keessanirraa buqqaa jechuun waraana namatti abboomee rasaasaan ajjeesuu fi madeessuu akkasumas qonnaan bultoota xaa'oo gaafachuuf deeman Iluu Galaanii fi bakkoota birootti rasaasaan ajjeesee ture. Ajjeechaan ilmaan Oromoo irratti ajjeefamanii reeffa isaanii bineensa akka nyaatu godhamuu fi achi buuteen dhabamuun alattiidhaan jumlaan geggeeffamuu itti fufee jira. Namoota waggaa 5 kana maqaa hidhata waraana bilisummaa Oromoo qabdu jedhamuun hidhamanii dararamaa jiran hedduu yoo ta'u, qondaaltota ABO karaa nagaa galanii dabalatee arras kanneen hidhamanii murtee osoo hin arganne dararaa argaa jiranis hedduudha.
erguma lola naannoo Amaaraa keessatti hidhattoota faannoo irratti bilisiginnaan geggeessuu jalqabee hidhaan ilmaan Oromoo godina lixa shaggar aanaa Amboo Jalduu Cobii fi Midaaqeny keessatti akkasumas Buraayyuu fi naannoo Asheetti kan hammaate yoo ta'u lixa Oromiyaa Wallaggaa fi Bunnoo Baddallee keessatti uummanni badii tokko malee maneedhaatti guuramuun buufanni poolisii hanqatee manneen dhuunfaa kireeffamuun eenyummaa isaaniin yakkamuun hidhamaa jiru. Abiyyi Ahmed garaagarummaa ilaalcha siyaasaan nama akka hin hiine yaada addaa qabaachuun nama akka hin miine deddeebi'ee kakkatus sababa akkam bu'aa jedhu Oromoo dirooniin fixaa waraana lafoon haxaa'aa Tigraayin maaksii malee taankii yookaan rasaasa ittiin ergu jechaa ture itti marsee addunyaarraa kutuun tarkaanfii waraanaa fudhachuu qorichaa fi nyaatarraa kutuun miidhaarraan gahaa ture kanneen sababuma Oromoo ta'anii manneen hidhaa adda addaatti ugguramanii jiran lakkoofsa kan hin qabne yoo ta'u gochoonni kun ammeenyummaan Abiyyi Ahmed daangaa kan hin qabne ta'uu agarsiisa. Hidhuunis hiikuunis kan seeraa osoo hin taane kan paartii bilisiginnaa bakka ta'ee jirutti waa'ee hidhaa dubbachuun yeroo ofii gubuu ta'us namoonni hidhaman hidhaa qofaan kan isaan gahaa jiru osoo hin taane achii fuudhamanii leenjii waraanummaaf geeffamaa achii ba'anii ajjeefamaa fi mana hidhaa ba'uuf maallaqa baay'ee gaafatamaa jiru. Namni tokko gadaanaan qarshii 5,000 olaanaan 10,000 fi isaa ol kafaluun lubbuu ofii tikfachaa akka jiran lammiileen rakkoon kun irra ga'ee ni dubbatu. Rakkoon impaayiritii keessaa kan irraa dubbatanii kan irraa dhiisan hin qabu. Ilmaan Oromoof waggoottan 5 kun waggoota hamtuudha. Ajjeechaa, gudeeddii, saamicha, hidhaa fi godaansaan cinaatti lafa taadhii fi badhaatuu baatee beelaa akkasumas rakkoo murni bilisiginnaa uumeen qaala'insa jireenyaan rukutamee jireenya gadadoof saaxilamee jira. Akkuma ibsa baankii biyyoolessa Itoophiyaa irraa hubannutti qaala'insi jireenyaa waggoota 10 dura osoo Abiyyi Ahmed aangootti hin dhufin dhibbentaa 15 ture bara Abiyyi Ahmed dhibbentaa 34 fi 29 gidduu taphachuun kufaatii diinagdee impaayiritiin keessa jirtu akkasumas Abiyyi bulchiinsa dadhabaa diinagdees ta'ee nageenya lammiilee hin kabachiisne ta'uu agarsiisa. Bittaa xaa'oof qarshii biiliyoona 1 deeggere jecha yeroo qonnaan bulaan xaa'oo dhabee xaa'oon dhabe jedhee gaafachuu isaatiif reebamaa hidhamaa fi ajjeefamaa bakka jiramutti carraa waltajjii argataniin ammoo oomisha irraa hafaa yookaan sarpilas qabna jechuun addunyaa yeroo goomsan ni dhaga'ama. Arroobni waa bituu uummata Oromoos ta'ee saboota biroo dadhabuun hawaasni tajaajila hawaasummaa barbaachuuf magaalaatti galee jireenya magaalaa dadhabuun baadiyyaatti deebi'ee lafa qonnaa daggalli nyaate waliin jiraachuuf wallaansoo waliin qabaa jira. Egaan rakkoo gurguddoo impaayirii Itoophiyaa tokkummaa sobaan gaaffii sabootaa hacuuccee fedhii waliin jireenyaa malee humnaan haammattee fi humna waraanaan dhugaa sabaa dabsitee jirtu saba guddicha gaanfa Afrikaa Oromoo carraa biyya ta'ee nagaa argatee badhaadhuusaa uggurtee jireenya gabrummaa dhandhamsiisaa jirti. Rakkoon kun Oromoo mararra gahaa jira. Rakkoon Oromoo ammoo impaayira Oromoo akka sabaatti ilaaluu hin dandeenye keessatti deebii argachuu hin danda'u. Kanaaf ammoo sababni hedduudha. Impaayira Oromummaa balfaa as geessee fi lafa akkasumas jiruu keenya sabootaaf qoonnee waliin jiraannee har'a duullee arrabsoo sanyummaa fi waraanaan irratti geggeeffamaa jiru keessatti falli jiru gabrummaa kanaan nu ga'e jechuun ofirraa fonqolchuu qofadha. Dukkana baaraa ooluurraa dungoo xiqqaa qabsiifachuu wayyaa akkuma jiran teenyee miidhaa fi bara gabrummaa lakkaa'uun bilisummaa arguun akka hin danda'amne hubannee Walloo hanga Mooyyaaleetti Cinaaksanii hanga Anfillootti yaada humnaa fi qabeenya keenyaa hiriirsuun qabsoo bilisummaa Oromoo ABO'n geggeeffamaa jiru cinaa hiriiruu qabna. Adeemsa badii bulchiinsa Abiyyi Ahmed ittiin faayamee lola labsii yeroo muddamaa ajjeechaa hidhaa fi qaala'insa jireenyaa kanarraa bilisa ba'uun kan nuti nagaan jiraannu sirnicha hundeen yoo buqqisne qofadha. Qabsoon hidhannoo ammoo murna gabroomsaa ofirraa kuffisuuf tooftaa murteessaadha. Har'a bilisummaa keenyaa biyyoota guddatan irraa waan eegnuuf hin qabnu. Dargaggoonni keenya hayyuu fi abbootiin qabeenyaa biyya Oromiyaa hundeessuu keessatti gahee keessan itti jirtan dachaan dabaluun Oromoota dararaa argaa jiran boqochiisuuf biyya keenya Oromiyaa saboota akkasumas lammiilee biroo nagaa jaalalaa fi kabajaan haammattee addunyaarra jiraattu hundeessuu irratti irree tokkoon haa kaanuun dhaamsa kiyya.